Oduujo filannoo waliigalaa torbaffaa gufachiisuuf yaalii diinonni alaa fi baandaan taasifamaa ture qindoomina qaamolee nageenyaa fi hirmaannaa hawaasaan akka fashalaa'e ministeerri nageenyaa beeksise. Naannolee filannoo boordiin filannoo biyyaalessaa filannootti adeemsisee 1138 keessaa naannolee filannoo 825 sagalee walitti dabaluun firii foomsuu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Odeeffannoo maddeen alaatiin Iraan ulaa Hormuuz guutummaatti cufuuf akeekkachiiste. Waraanicha marii nageenyaan furuuf carraaqqiin itti fufuus Ameerikaa fi Iraan gidduutti dhukaasni akka ture himameera. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa TV Afaan Oromoo raadiyoo galgala sanbata galgala sa'aatii tokkoof qindeeffannee simbiraan keenya oduu isinitti muun heeraan silashii waliin turtii taasisaa oduu jalqabaattan darba. Mootummaan caaseffama milishaa ammayyeessuu fi fayyadamummaa isaa mirkaneessuuf riiformiin eegalee cimee akka itti fufu ministeerri muummee itti aanaa Tamasgeen Xirunaa ibsan. Koomishiniin milishaa naannoo Amaaraa hundeeffama isaa waggaa 30ffaa magaalaa Baardaaritti kabajeera. Hawwii Taaffasaa. Mootummaan caaseffama milishaa ammayyeessuuf hidhannoo fi dhiyeessii fooyyessuuf riiformii dhaabbataa eegale cimsee akka itti fufuu ibsameera. Ministeerri muummee itti aanaa Tamasgeen Xirunaa sagantaa hundeeffama koomishinii milishaa naannoo Amaaraa waggaa 30ffaa irratti argamuun haasawaa taasisaniiru. Kanaanis milishaan naannichaa fi humni nagaa kabachiisuu waggoottan 30 darban qormaatilee nageenyaa biyyaa fi naannichaa mudatan cichoominaan dandamachuu ibsan. Akkasumas aarsaa adda duree kaffaluun gaachana uummataa ta'uu mirkaneessuuran. Milishaan naannichaa caasaalee nageenyaa biroo waliin ta'uun nageenya eegsisuun sirna heera mootummaa tiksuun yakkoota ittisuu fi hojiilee misoomaa irratti shoora olaanaa bahachuu ibsaniiru. Milishaan naannichaa kallattiilee garaagaraan dhiibbaalee mudatanii fi aggaammiiwwan humnoota badii fashaleessuun injifannoo olaanaa galmeessuu dubbataniiru. ይህ ወቅት እኛ ኢትዮጵያውያን በራሳችን ጉዳይ ራሳችን ብቻ እንደምንወስን ያስመሰከርንበት ወቅቲን kun nuti lammiileen Itoophiyaa hiree ofii keenyaa ofumaa keenya qofa kan itti mirkaneessinedha. Namni kam utaalaa jedheef kan hin utaalle hin utaalinaa jedheef kan dhiisnee teenyu ta'uu dhiisuu keenya irra deebiin kan itti agarsiisnedha. Miseensota humna guddaa ummata kanaa kan taatan guyyaa fi halkan osoo adda hin baasin nageenyaa fi tasgabbii ummata keessanii kan eegdan miseensonni hooggansii fi maatiin guyyaa seena qabeessaa fi guddaa kan ta'e hundeeffama waggaa 30ffaa baga geessan. Kan kabajnu kun ayyaana yaadannoo hundeeffama dhaabbata tokko qofa osoo hin taane seenaa gootota keenyaa miiliyoonatti lakkaa'amanii kan ibsudha. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Raggaa Kabbadaa gama isaaniin milishaan naannichaa gootummaa fi cichoomina waggoottan darban agarsiisaniif uummanni fi mootummaan naannichaa kan ittiin boonan ta'uu ibsan. Hojii nageenya kabachiisuu hojjechaa turaniifis galateeffataniiru. Caasaan milishaa meeshaalee ammayyaawaa hidhatee fi nageenya karaa amansiisaa ta'een kabachiisuu haala danda'uun gurmeeffamuu yaadachiisaniiru. ባለፉት ዓመታት ባሳያችሁት ጀግንነትና ጽናት የክልሉ ህዝብና መንግስት ይኮራባችኋል ኮርቶባችኋል። waggoottan darbanitti gootummaa fi cichoomina agarsiistaniif uummanni naannichaa fi mootummaan isin hin booneera. Eegduu nageenyaa godhee isin ilaala. Gootummaa fi cichoomina keessan kanaaf maqaa koo fi maqaa mootummaa naannoo keenyaan isin galateeffachuun barbaada. Nageenya naannoo keenyaaf cichoominaan akka hojjettan carraa kanaan imaanaan isiniin jedha. Hojii keessan hunda keessatti mootummaan naannoo keenyaa isin waliin itti fufa. Nutis waan hundaan isin waliin akka jirru isiniif mirkaneessuun barbaada. Koomishinarri Koomishinii Milishaa naannoo Amaaraa Aschaaloo Alaamirree ayyaana kabaja hundeeffama waggaa 30ffaa sadarkaa naannootti kabajamuun kun seenaa darbee qofa yaadachuun qofa osoo hin taane dirqama uummataa fi biyyaa akka isaan eeggatu hubachiisuuf ta'uu dubbatan. ይህንን 30ኛ ዓመት በዓል በክልል ደረጃ ስናከብር ያለፈውን ታሪካችንን በኩራት እያሰብን ብቻ መሆን የለበትም። ሰደርካ ናኖቴ አያነ ከበጃ ሁንዴፈማ ወጋ 30ffaa kana wayita kabajnu seenaa keenya darbeen boonu qofa osoo hin taane fuuldura keenyatti dirqama uummataa fi mootummaa nu eeguu ilaaluun ta'uu qaba. Biyyi keenya ulaa galaanaa hin qabdu. Har'a kaleessaa kutannoon ka'uun nageenyaa fi misooma waaraa naannoo keenyaaf waadaa haaraa kan itti seennu ta'uu qaba. Nageenya malee misoomni abdiin boruu
dhaloota keenyaa hin yaadamu. Kanaaf uummata keenyaa fi misoomsonni milishaa qaamoleen nageenyaa hundi waloon hojjechuun nageenya naannoo fi mirkaneessuun irraa eegama. Dabalataan dandeettii ogummaa miseensotaa qabiinsa mirga namummaa fi dandeettii hariiroo uummataa hojiin leenjiin guddisuu akka hojjetamu ibsameera. Hojumaanni qindaa'aa raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii waliin jiru caalmaatti cimuun hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu cimee akka itti fufus ibsameera. Filannoo waliigalaa torbaffaa gufachiisuuf yaaliin diinonni alaa fi baandaan taasifamaa ture qindoomina qaamolee nageenyaa fi hirmaannaa hawaasaan akka fashalaa'e ministeerri nageenyaa beeksise. Ministeerri nageenyaa Mohammad Idriis haala yeroo irratti miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Abaayyoo Kafane. Ministeerri nageenyaa Mohammad Idriis dhimmoota wayitaawaa irratti miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Qaamoleen barii jijjiiramaa irraa kaasee jijjiiramicha gufachiisuu fi nageenya biyyattii booressuuf itti hirfatan filannoo waliigalaa torbaffaas karaa nagaa akka hin filatamne shiraa turaniiru jedhaniiru. Filannoo waliigalaa torbaffaa gufachiisuuf qophii duraarraa eegalee yaalii garaagaraa hanga guyyaa filannootti yaalaniiru. Filannichi milkiin xumuramee boodas yaalii isaanii itti fufaniiru jedhaniiru. በተለያዩ ቦታዎች የህብረተሰቡን የመምረጥ እንቅስቃሴ ለመገደብ የሚያስችል ማድረግ የሚችሉትን ነገር በሙሉ አድርገዋል። Iddoolee garagaraatti uummanni biyyattii akka hin filanne sochiilee adda addaa taasisaniiru. Guyyaa filannichaattis namni bahee kan itti amane akka hin filanne jeequuf waan gochuu danda'an hunda godhaniiru. Filannicha gufachiisuuf yaalaniiru. Garuu sochiin isaanii hunduu fashalaa'eera. ከሽፏል ማለት እንችላለን። Yaaliin gareelee kanneen taasifamaa ture hirmaannaa bal'aa uummatni biyyattii guyyaa filannichaatti taasiseen fashaleera jedhan. ህዝቡ ያስተላለፈው መልእክት ጽንፈኝነት አያስፈልገኝም። Ergaan uummanni dabarse fiinxaleessummaan na hin barbaachisu, seermaleessummaan na hin barbaachisu, mootummaa cimaa biyyatti fufsiisu, fedhii biyyaalessaa kabachiisutu na barbaachisa ergaa jedhudha kan inni dabarse. ልደግፈው የሚገባ ጽኑ መንግስት ያስፈልገኛል የሚል መልእክት ያስተላለፈበት ነው። Uummanni biyyattii filannoo kanaan nagaa fi misooma akka barbaadu daandii nagaa fi misooma irratti eenyuyyuu dura isaa dhaabbachuu akka hin dandeenye ejjennoo isaa qabatamaan agarsiiseera jedhaniiru. Uummanni biyyattii ejjennoo cimaa guyyaa filannichaatti agarsiiseen dhimma biyyaalessaa irratti tokkummaa isaa hawaasa idil addunyaaf mirkaneesseera. Tokkummaa isaa kana dhimmoota biyyaa kamuu irratti cimsee itti fufuu qabas jedhan. ልክ ምርጫ ላይ እንደተሸነፉት ሁሉ Filannoo irratti akkuma injifataman shira yeroowwan itti aananittis raawwachuu danda'an tokkummaa fi walooma keenya cimsinee jalaa fashalsuu qabna. Lootee galtoota filannoo gufachiisuuf yaalaa turan akkuma fashalsuun danda'ame borus duudhaa waloomaa fi waliin jireenyaa keenya akka nu jalaan diigne lootee galtoota kanneen mootummaaf saaxiluu fi qindoominaan hojjechuutu barbaachisa. ሰርጎ ገቦች ለማጋለጥ ከመንግስት ጋር በመቀናጀት በቅንጅት መስራት ይጠበቅብናል ለማለት ነው። Ta'us qaamoleen aangoo karaa sagalee uummataan osoo hin taane karaa afaan qawwee fudhachuu barbaadanii fi baadaa laabbitamanii hojjetaa jiran ammas gocha badii isaanii itti fufaniiru waan ta'eef uummanni ololaa fi shira isaaniin akka hin butamne dhaamaniiru. አሶኮ ወረዳ ላይ ደለታ ጨፌ ቀበሌ ላይ በተደረገው ጥቃት ይህ በሌላ አካባቢ ምርጫን ለማደናቀፍ ሲሞክር የነበረው ጽንፈኛው ሽብርተኛው የሸኔ ቡድን Gareen shororkeessaa fi fiinxaleessa shanee filannoo gufachiisuuf socho'aa ture aanaa Asakoo ganda daalataa caffeetti haleellaa raawwateen dursa bakkichatti qaamolee nageenyaa irratti dhukaasa kan bane milishaa fi poolisii irratti jechuudha. Miseensonni milishaa 5 fi poolisiin 3 guyyichatti du'aniiru. Miseensonni milishaa fi poolisiin iddicha turan miidhaa hawaasarra gahu hir'isuuf hawaasa naannawa sanaa miidhamarraa baraaruuf hojjetaa turaniiru. Akkasis ta'ee garuu aanichatti lammiileen nagaa 4 du'aniiru. Manni amantaa ortodoksii tokkos gubateera. Buufatni fayyaa fi waajjirri gandaa tokkos saamameera. Manneen abbootii qabeenya dhuunfaa 65 gubataniiru. Haaluma wal fakkaatuun gareen shororkeessaa kun aanaa shirkaattis lammiilee nagaa 2 danqamanii turan ajjeesaniiru. Aanaa hanqoloo abeettis nama nagaa 2 maallaqa fidaa jedhanii ajjeesaniiru. Dhugaan qabatamaan lafarra jiru isa kanadha. Kun ta'ee osoo jiru faallaa kanaan waan haasa'amaa jiru cimsinee balaaleffanna. ቀበሌ ጽሕፈት ቤትም ተዘርፏል። 65 የግለሰብ ቤቶችም ተቃጥለዋል። Qaamoleen kunneen adeemsa filannoo waliigalaa torbaffaa gufachiisuuf naannoo Amaaraa magaalaa Gondaritti akkasuma naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Asakootti qaamoleen nageenyaa fuuldura dhaabbachuu dadhabanii gocha ammeenyaa isaanii gara lammiilee naannessanii miidhaa geessisaniiru jedhaniiru. Uummanni fi dargaggoonni iddoolee rakkoon kun itti uumamees galmi shiraa fi gocha ammeenyaa qaamolee kanneen rakkoo dabalataa akka hin uumne hubannaa fi miira tasgabbiin socho'aa turuu kaasanii galateeffataniiru. Rakkoo aanaa Asakootti uumameerratti abbootii amantaa waliin wal hubannaa guutuu gahamee jiraachuu kan beeksise ministeerichi lammiileen galma shiraa qaamolee badii kanneen dursee hubatee jalaa fashalsuu hojii eegalee cimsee akka itti fufuus dhaamsa isaa dabarseera.
Paartiin badhaadhinaa adeemsa filannoo waliigalaa torbaffaa fi raawwii karoora filannoo paartichaa magaalaa Jigjigaatti gamaggamuu eegale. Waltajjii koreen biyyaalessaa qindeessituu filannoo fi hooggantoonni paartichaa sadarkaa federaalaa fi naannolee dhimmichi ilaallatu bakka argamanitti geggeeffamaa jira. Paartichi akkaataa karoora filannoo waliigalaa torbaffaa karoorfateen raawwii filannoo duraa fi wayita filannoo turee ni madaalaa, raawwii cimaa fi dadhabaas adda baasa jedhameera. Filannoon boodas dhimmoota xiyyeeffannaan kennamuu fi qabu ilaalchisee kallattii kaa'aa jedhameetu eegama. Raayyaan ittisa biyyaa gurmaa'insa yeroon barbaaduu fi ga'umsa olaanaatiin birmadummaa fi kabaja biyyaa eegaa akka jiru Itaamaajoor Shumiin humnoota waraanaa waliigalaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ibsan. Manni barnootaa leenjii qondaaltotaa kaadhimamoo Hursoo kaadhimamtoota qondaaltota koorsii Itsaanaat marsaa 27ffaaf leenjisee har'a eebbisiiseera. Sirna eebbaa irratti kan argaman Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa raayyaan gurmaa'insaa fi ga'umsa yeroon barbaaduun deeggaramee birmadummaa fi kabaja biyyaa eegaa akka jiru ibsan. Itoophiyaan biyya gootonni barabaraan birmadummaa fi kabaja ishee eeganii nuun ga'an ta'uu ishee ibsanii yeroo ammaas raayyaan ga'umsa olaanaan qabatamaan agarsiisaa jira jedhan. Raayyaan ergama badii baandaawwanii fi ergamtoota diinota alaarraa argama fudhatan biyya miidhan fashaleessaa fi hordoffii tarkaanfii cimaa fudhachaa akka jiru ibsaniiru. Kanarraa eebbifamanis haleellaa birmadummaa fi faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa irratti aggamaman qolachuudhaan gootummaa isaanii agarsiisuu akka qaban hubachiisaniiru. Eebbifamtoonni beekumsa loltummaa ammayyaa fudhatan muuxannoo qaban waliin qindeessuun raawwii ergama raayyaa gara sadarkaa olaanaatti ceesisuun akka irraa eegamu hubachiisaniiru. Ajajaan mana barumsaa leenjii qondaaltota kaadhimamtoota Hursoo Koloneel Kadar Caancoo gama isaaniitiin manni barumsaa seena qabeessi kun gootota birmadummaa fi kabaja Itoophiyaa aarsaa olaanaadhaan eegan horachuusaa itti fufuu ibsaniiru. Eebbifamtoonni ga'umsa qaamaan ilaalchaan xiinsammuu fi dhimmoota bu'uura biroo irratti leenjii gahaa waan fudhataniif dirqama kennamuuf kamiyyuu ga'umsaan ba'achuu akka danda'an dubbataniiru. Itoophiyaa walitti hidhamiinsa annisaa naannolee guddisuuf tattaaffii taasiftuu cimsitee itti fuftii jedhan hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbata humna elektiriika Itoophiyaa Injiinar Ashabbir Baalchaa. Guddinaa fi badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuuf piroojeektoonni ijaarsaa hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Itoophiyaan annisaa haaromfamuu danda'u misoomsuuf ciminaan hojjechaa kan jirtu yoo ta'u jiraachuu hojii gaggeessaan humna elektiriikaa Itoophiyaa Injiinar Ashabbir Baalchaa turtii tajaajiloota Itoophiyaa waliin taasisaniin himaniiru. Waggoota darbanitti hidha haaromsa guddichaa dabalatee piroojeektoota gurguddoo 3 xumuruun hojii eegaluun danda'ameeras jedhan. Itoophiyaan inisheetiivii walitti hidhamiinsa annisaa baha Afrikaa keessatti adda durummaan hojjechaa akka jirtuu fi walitti hidhamiinsa annisaa naannolee guddisuuf tattaaffii taasiftuu cimsitee kan itti fuftu ta'uu hubachiisaniiru. Itoophiyaan dhiyeessii annisaa Jibuutii, Sudaanii fi Keeniyaatti dabaluudhaan Taanzaaniyaatti gurguruuf yaaliin taasifamaa akka jirus eeraniiru. Biyyoota kan biroo waliin humna annisaa wal quunnamsiisuuf qorannoon gaggeeffamaa jiraachuus ibsan. Ijaarsi piroojeektii annisaa guddaa maddisiisuu danda'u Kooyishaa saffisaan xumuruuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuus ibsaniiru. Piroojeektoonni buufataalee raabsaa annisaa 16 ijaaramaa jiraachuu eeranii dhaabbatichi guddinaa fi badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuudhaaf hojjechaa jiraachuus dubbataniiru. Naannolee filannoo boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo itti adeemsisee 1138 keessa naannolee filannoo 825 sagalee walitti dabaluudhaan firii foomsuu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Adeemsicha ilaalchisuun walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Meelaata Warqaayiluu miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Ababaayyoo Kafanii dabalata isaa qindeesseera.
Ibsicha kan kennan walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Meelaat Warqaayiloo naannolee filannoo iddootti adeemsi lakkaawee fi firii sagalee filannoo ida'uu xumuramuu beeksisaniiru. Haaluma kanaan naannolee filannoo boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo itti gaggeesse 1138 keessaa naannolee filannoo 825tti lakkaawiin sagalee fi hojiin firii filannichaa ida'uu xumuramuu himaniiru. በአሁኑ ጊዜ በምርጫ ክልል ደረጃ ደርሰው የማዳመሩ ስራ ተጠቃሎ በምርጫ ክልል ደረጃ ውጤት ይፋ ያደረጉ ወደ 825 የምርጫ ክልሎች ናቸው። ammatti sadarkaa naannolee filannootti hojiin sagalee walitti dabaluu xumuramee firii kanneen ifoomsan naannolee filannoo 825tti dhiyaatu. Boordichi naannolee filannootti adeemsa jedhe 1138 keessaa naannoleen filannoo 825 hojii sagalee walitti dabaluu xumuranii firii ifoomsaniiru. Naannoleen filannoo hafan sababoota garaagaraan adeemsa lakkaawee fi sagalee walitti da'uu osoo hin xumuramin akka hafanii himaniiru. ቀሪዎቹ የማዳመሩን ስራ ቀጥለው ይገኛሉ። naannoleen filannoo hafan hojii sagalee walitti dabaluu itti fufaniiru. Naannoleen duubatti nu jalaa hafan jiru. Wanta duubatti hafaniif ibsuuf fakkeenyaaf naannoo Sidaamaatti naannolee filannoo 19 kan qabnu yoo ta'u hanga ammaatti firii sagalee kan nu beeksisan naannolee filannoo 2 qofa. Naannolee filannoo 17tti ammallee adeemsi sagalee walitti dabaluu itti fufeera. Sababni guddaan harkifannaa kanaa inni tokko naannichatti naannoleen sagalee garmalee baay'achuudha. naannoo filannoo hawaasaa jala qofa buufataalee filannoo 303tu jira. Firii sagalee tokkoon buufataalee 303 kanniini hojiin walitti dabaluu mataan isaa yeroo mataa isaa gaafateera. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo Oromiyaa Amaaraa fi Giddugaleessa Itoophiyaa naannoleen filannoo 29 lakkaawwee fi adeemsa sagalee walitti dabuu xumuruun firii sagalee filannoos boordichaaf dhiyeessuu eeraniiru. Adeemsa filannichaa irratti boordiin komiiwwan tokko tokko furatee tarkaanfii sirreeffamaa hatattamaan fudhachaa jiraachuu hubachiisaniiru. እዚህ ከድምጽ መስጫ ቀን ጋራ በተገናኘ ቦርዱ ሊነሱ የሚችሉትን የተለያዩ ቅሬታዎችን ጥቆማዎችን የሥራ ማስተካከያዎችን በተለያየ መንገድ ሲቀበል ቆይቷል። Guyyaa sagaleenitti kenname ilaalchisee boordichi komiiwwan karaalee garaagaraan simachaa tureera. Komiiwwan tokkoon naannolee filannoo irraa gahaa ture fudhannee simachaa turreerra. Paartilee siyaasaa irraa fudhachaa turreerra. Taajjabdoota irraas fudhachaa turreerra. Komishinii mirga namoomaa irraas fudhachaa turreerra. Lammiilee irraa, filattoota irraa, paartilee siyaasaa irraa gama ergaa gabaabaa 75-55 jedhamuun eeruu garaagaraa fudhachaa turreerra. Deebiis atattamaan itti kennaa turreerra. Komiiwwan hafan irrattis deebii kennuuf hordoffii taasisaa jirra. Walitti qabduun boordichaa Meelaat Warqaayiloo naannoleen filannoo hafaniis guyyoota ittaananii muraasa keessatti hojii lakkaawwee fi sagalee walitti dabuu xumuruun firiin filannoo waliigalaa torbaffaa akka ibsamuu beeksisaniiru. Itoophiyaan adeemsa ijaarsa sirna diimokiraasii ishee keessatti boqonnaa haaraa bantee jirti. Filannoo waliigalaa torbaffaa lammiilee miiliyoona hedduun lakkaa'aman kan irratti hirmaatan dhaabbilee gurguddoo Afrikaan taajjabamuu fi nagaan adeemsifamuu isaatiin seenaa siyaasa biyyattii keessatti boqonnaa haaraa uumeera. Hirmaannaa dammaqaa fi hin baratamne dargaggoonni filannicha irratti taasisanis taatee ajaa'ibaa filannichaa ta'uun galmaa'eera. Obsaa Irbaa. Filannoo waliigalaa torbaffaa seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti boqonnaa haaraa kan banee fi miirri uummataa olaanaan kan irratti calaqqisiifamedha. Adeemsi filannoo seenaa qabeessi kun egeree dimookiraasii biyyattii cimsuu irra darbee tokkummaan sabootaa fi sablammootaa kan irratti mul'atedha. Filannoon kun Itoophiyaan dhimma keessoo ishee humna ishee fi deeggarsa dhaabbilee waloo Afrikaatiin hiikuu akka dandeessu kan irratti agarsiistee fi hirmaannaan olaanaan lammiilee kan irratti mul'atedha. Biyyi mallattoo bilisummaa fi injifannoo uummata gurraachaa taate Itoophiyaan filannoo waliigalaa torbaffaan seenaa ardichaa haaraa hojjettee jirti. Kunis filannicha haqaa fi dimokiraatawaa taasisuuf dhaabbilee gurguddoo ardichaa taajjabdummaan waamuu isheeti. Taajjabdoota ardichaan dabalatatti waldaalee siivilii biyya keessaa fi taajjabdoonni walabaa buufataalee filannootti bobba'uun adeemsa filannichaa itti dhiyeenyaan hordofaniiru. በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በኩል በቂ የሆነ የምርጫ ግብዓት አቅርቦት gama boordii filannoo biyyaalessaatiin dhiyeessiin galtee filannoo gahaa ta'e taasifamuu qophiin raawwachiistota filannoo fi ogeessota waliigalaan sadarkaa gaarii irra ta'uu buufataaleen filannoo fi dhiyeessiiwwan loojistiksii baay'inaan kan guutaman ta'uu isaanii lammiileen bilisummaan isaanii eegamee sagalee isaanii akka kennan haalli mijataan uumamuu dhimmoota adeemsa filannoo irratti ka'an ariitiin hiikuuf carraaqqiin itti fufaa boordiin filannoo fi qaamolee birootiin taasifamuu hojii qindaawaa qaamolee nageenya fi qooda fudhattootaa waliin taasifameen filannicha karaa nagaa fi tasgabbii qabuun adeemsisuun danda'ameera. ምርጫው በአብዛኛው ሰላማዊና የተረጋጋ ሁኔታን ማካሄድ ተችሏል።
ኮሚሽኑ በምርጫው ቀን ባካሄደው ክትትል ሆርዶፊ ኮሚሽኒቺ ፍለኑ ከነ irratti taasiseen filannichi naga qabeessa hirmaachisaa dimokiraatawaa fi hammataa akkasumas sarbiinsi mirga namummaa bu'uuraa kan irratti raawwatamne ulaagaawwan filannoo idil-addunyaa baratamaa ta'e kan guute adeemsi kennaa sagalee buufataalee filannootti raawwate meeshaalee filannoo gahaa ta'een kan deeggarame ta'uusaa hirmaanna filattootaa filannoof galmaa'anii olaanaa ta'uu akkasumas iccitiin kenniinsa sagalee eegamuun adda durummaadhaan kan ibsamudha. lammiileen Itoophiyaas qorraa fi aduu otoo hin jenne barii barraaqaa hanga halkan walakkaatti hiriiranii filachuun aantummaa biyya isaaniif qaban agarsiisaniiru. ህብረቱ በታዘበባቸው የምርጫ ጣቢያዎች buufataalee filannoo gamtichi taajjabeen filannichi adeemsi kenna sagalee isaa hirmaannaan uummataa olaanaa kan irratti mul'ate baay'inaan naga qabeessa kan ture raawwachiistonni filannoo tattaaffii fi ogummaa guddaan adeemsa filannichaa raawwachiisuu akkasuma adeemsa filannichaa irratti rakkoon guddaan kan irratti hin argamne ta'uusaa taajjabneerra. ያልተስተዋሉበት መሆኑን ታዝበናል። hirmaannaa olaanaa fi hin baratamne dargaggoonni filannicha irratti taasisanis taatee guddaa filannichaa adda durummaan eeramudha. በሰባተኛው አገራዊ ምርጫ አንዱ የተመለከትነው filannoo waliigalaa torbaffaa irratti wanti sirrii fi abdii namatti horu nuti argine dargaggoonni hedduun bahanii filachuu isaanii argineerra. kun immoo aadaa siyaasaa fi filannoo biyya keenyaaf gumaacha guddaa kan taasisu ta'uusaa taajjabneerra. ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት መሆኑን ታዝበናል። adeemsi filannichaa nagaa dimokiraatawaa fi haqa qabeessa ta'ee xumuramuun milkii fi injifannoo guddaa Itoophiyaa fi lammiilee ishee ta'ee galmaa'eera. ኢቲቪ አፋን ኦሮሞ oduu sanbata galgala sa'aatii tokko tamsaasa kallattiin isin bira gahaa jirudha kan daawwachaa jirtanii oduun keenya akkuma itti fufetti jira. filannoo waliigalaa torbaffaa caamsaa 24 adeemsifamee haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa ta'uu jiraattonni magaalaa Naqamtee himan. jiraattonni kunneen filannichi haammataa fi olaantummaan seeraa kan itti mirkanaa'e ta'uu eeruun uummanni hirmaannaa dammaqaa irratti taasisuun isaa immoo adda isa taasisaa jedhaniiru. yaada isaanii kominikeeshinii magaalaa Naqamteetu nu erge akka itti aanutti dhiyaata. filannoon bara kana filannoo addaati. keessumaa caamsaa 24 ganama bariirraati eegalee filannoon geggeeffameera. sana keessatti qooda fudhataa tokko jechuudha. filannoo kana bakkichatti argame filadheera jechuudha. kannaa ta'a biyya kana ijaaraa dhaloota kana egeree isaa tolcha jedhee kan inni itti amanu paartii naaf ta'a jedhu keessaati filannoo kana geggeessee filadheera jechuudha. filannoon bara kana filannoo haqa qabeessa naga qabeessa filannoo dimokiraatawaa ta'uunsaa beekamaadha. kana kan ibsu bara kana akka beekamu uummanni keenya ganama sa'aatii 11 irraa ka'ee hiriiraan dabaree isaa qabatee guyyaa guutuu achi dhaabatee sagalee isaa kan kenne. kanaaf ani bara kana jechuudha filannoo galmee irraa kaasee kan inni deemee hirmaadhee fi hubannaa argadhee paartii filachuu barbaadu ofii kootiin kan inni filadhe ta'uu koo ibsuu barbaada. hiriira sa'aatii 11tti qabee hiriira keessa dhaabbanne nama nuu ta'a jenne mootummaa kana biyya kana nuu ta'a jenne paartii kam keessaa filannee kan filanne ta'uu keenya waan argeera jechuudha. An akkan ilaaletti filannoonni bara kana kan bara kaaniirraati addadha. sababiin isaa baay'ee nagaadha, nageenyi namootaa eegamaadha, dimokiraatawaadha. namni paartii naa ta'a jedhu dhiibbaa tokko malee rakkoon tokko otoo hin jiraatiin karaa isatti toleen akkaataa fedhetti filateedha jechuudha kan jiru waan ta'eef kanan arge bakka sanatti argamuu kootti filannoo bara kanaatti hirmaachuu kootti gammachuun natti dhaga'amu guddaadha jechuudha. Filannoon kun hirmaachisaadha. Filannoo haqa qabeessa dimokiraatawaa kan ta'edha. Kanarraa ka'uudhaan anillee guyyaa sana ganama sa'aatii 11 irraa eegalee hiriira kan qabannee fi paartii mootummaa naa taa'e yaadu kana filadhe ta'uu koon ibsa. Filannoon kun kan filannoo marsaa ja'affaarraa wanta adda isa godhu irra caalaa uummanni keenya itti of kennee haala itti hirmaate haran itti yeroo kabajee of kennee itti hiriiree mootummaa filachuudhaaf ba'e kun adda isa godha. Hojiiwwan ashaaraa magariisaa fi misooma qarqara laggeenii bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiran eegumsa naannoo keessatti qooda olaanaa akka qaban himame. Misoomni naannoon Xoxxoo fi qarqara laggeenii Finfinneetti hojjetamaa jiran hawaasa idil addunyaa biratti beekamtii guddaa argachaa jiru. Saxxoota Shomaa waan qindeesse qaba.
Hojiiwwan ashaaraa magariisaa fi misoomni qarqara laggeenii Finfinneetti hojjetaman magaalittii bareeda addaan faayaa jiru. Keessattuu laggeen dur fayyaa hawaasa irratti dhiibbaa uumaa turan yeroo ammaa gara giddugala bashannanaa fi wiirtuu carraa hojii ta'aa jiru. Hojiin kun ammoo eegumsa naannoo keessatti gahee olaanaa gumaachaa jira. Itoophiyaan bara kana guyyaa eegumsa naannoo akka addunyaatti yeroo 53ffaaf akka biyya keenyatti yeroo 33ffaa kabajuuf qophii irratti argamti. Hojiin bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hojjetame rakkoo jijjiirama qilleensaa to'achuu keessatti gahee olaanaa akka qabu Daayirektarri olaantuun abbaa taayitaa eegumsa naannoo ኢንጂነር ለሊሴ ነሜ ሂማኔሩ ባለፈው አመት መተን ነበር ችግኝ ለመትከል በተመሳሳይ ወቅት ላይ በረደር ቢቢቅልቱ ዳቡፍ ዱፍኔ ቱሬ አመይሮ ኢላሉ ጅጅረማ ጃይባ ገሬራ ሆጂን ቅንዳን ሚሶሞ ቆና ገራገራ ከንቲ ደበለሜዳ ቢቅልቶኒ ብየ ኬሳ ሄዱ ምናን ዳበቻ ከንጅረኒዳ ኑፍ ኩን ሂኮ ጉዳ ቀባ የሮ ገባባ ኬሰቲ ናናዋ ሚዳጋ እንጦጦቲ አርጊኔራ በረከነ ጉያ ኤጉምሰ ናኑ መተሬ ቅሌንሰ ጀዱን አካ አዱኛቲ የሮ 53ፋፍ አካ ብያቲ የሮ 33ፋፍ ከበጀሙፍ ሂካ ጉዳ ቀባ hojiin kun jijjiirama qilleensaa dandamachuuf faayidaan isaa guddaadha. Magaalaa Finfinnee gargadiif faayidaa hedduu qaba. Hojiiwwan misooma koriidaraa fi qarqara laggeenii fi kanneen biroo hojjetamaa jiran faalama qilleensaa xiqqeessuu keessatti gahee olaanaa baachaa jiru. Waggaa 5 dura iddooleen magariisaa magaalittii 2.8 kan turan yeroo ammaa gara 24 kan guddisee fi laggeen balfaawwan irraa bilisa gochuun gara iddoo ga'umsa turizimii ceesaa jiraachuu hojii raawwachiisaa olaanaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinnee isheetu lammaa ibsan. በጣም በርካታ የአፈርና የውሃ ጥበቃ ስራዎች እዚህ አካባቢ ተሰርተዋል ማለት ነው። hojiin eegumsa biyyoo fi bishaanii hedduun hojjetamaniiru. Laggeen gara gadii turan maal fakkaatu jennee yeroo ilaallu kan balfaawwan garaagaraan guutaman ture. Uummatarraa fi beeyladoota irratti dhiibbaa guddaa dhaqqabsiisaa ture. Laggeen kunneen bishaan osoo hin taane balfaa fi summiiwwan garaagaraa turan. Amma rakkoo sana baay'ee hir'isneerra. Hojiin ashaaraa magariisaa fi eegumsa naannoo kun beekumsaa fi dandeettii biyya keessan yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama guddaa kan fideedha. Hojiin Itoophiyaan eegumsa naannoo irratti hojjechaa jirtu Itoophiyaa bira darbee hawaasa idil-addunyaan beekamtiin kennamaafii jira. Three things that I've observed. One is the speed with which this project has been implemented. Dhimmoota gurguddoo sadii ilaalleerra. Inni jalqabaa haala piroojeektichi itti raawwatamedha. Raawwiin saffisaa kun hooggansi cimaan jiraachuu agarsiisa. Kallattiin hooggansaa bu'uura irratti hundaa'uu fi ifa ta'uu agarsiisa. Piroojeektiin kun waggaa 2 keessatti hojjetamee uummataaf banameera. Lammaffaa piroojeektichi beekumsa biyya keessaan hojjetamuu isaati. Kalaqa teekinooloojii naannawaatti fayyadamamee hojjetame. Hojii kalaqaa hawaasa koonsoo ilaaluu koof gammachuutu natti dhaga'ama. Daagaawwan akkasitti hojjetaman akka addunyaatti fudhatama qabu. Hojiin misooma koriidaraa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin eegalame magaalaa Finfinneetti misoomni qarqara laggeenii kiiloomeetira 49 akka dhaqqabu taasiseera. Biiroon qonna Oromiyaa akka beeksisetti bara kana naannichatti lafa hektaara 300 fi 70 ol irratti biqiltuu bunaa biiliyoona 2.8 ol dhaabuudhaaf hojjetamaa jiraachuu beeksise. Hojiin dhaabbii biqiltuu bunaa bara kanaa godina Jimmaa aanaa mannaatti jalqabameera. Oomishtummaa buna naannichaatti guddisuuf biqiltuuwwan sanyii filatamaa giddugala qorannoo qonnaa waliin ta'uun akkaataa kilaasteraatiin dhaabamaa jira. Bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir godinichatti lafa hektaara 200 ol irratti biqiltuu bunaa miiliyoona 700 fi miiliyoona 50 ol dhaabuuf karoorfame hojjetamaa jira jedhan. Qonnaan bultoonni aanaa mannaa buna kilaasteraan dhaabuun oomisha guddaa argachuuf waan isaan dandeessisuuf kilaasteraan biqiltuu dhaabaa jiraachuu himan. Hojiin kun oomisha bunaa sadarkaa naannichaatti guddisuuf xiyyeeffannoo olaanaadhaan raawwatamaa jira jedhameera. odeeffannoo maddeen alaatiin pirezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelensky waliin fuulletti walii arganii mari'achuun faayidaa hin qabu jedhan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin pirezidaantii Putin deebii kana kan kennan pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelensky fuulletti wal arganii akka mari'atan xalayaa barreessaniin gaafachuu hordofeeti. Pirezidaantiin Putin fooramii dinagdee magaalaa Seent Petersburgitti qophaa'etti yaada kennaniin Zelensky waliin qaamaan wal arganii mari'achuun faayidaa hin qabu jedhan. Adeemsa waraanichaa irrattis jijjiirama uumuu akka hin dandeenye eeraniiru. Raashiyaan waraana kan dhaabduu fedhiin ishee yoo guutame qofaa ta'us dubbataniiru. Ammatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu raawwachuun Yuukireen of gurmeessitee akka dhiyaattu carraa uumaaf jechuun yaada dhukaasa dhaabuu fudhatama dhabsiisaniiru. Pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelensky gama isaaniin Putin ammas waraana filachuu isaanii ifatti labsan jechuun qeequu isaanii Rooyitersitu gabaase.
Iraanulaa Hormuz guutummaatti cufuuf akeekkachiiste. Waraanichi marii nageenyaa furuuf carraaqqii itti fufus Ameerikaa fi Iraan gidduutti dhukaasni akka ture himameera. Keessattuu naannoo ulaa Hormuzitti humna eegdota warraaqsa Iraanii fi humna galaanarraa Ameerikaa gidduutti dhukaasni akka geggeeffameera. Tarkaanfii kanaan waraanni Ameerikaa odoloota Gorukii fi Qaashim irratti haleellaa kan raawwate yommuu ta'u, Iraanis buufataalee waraana Ameerikaa Kuweet keessatti argaman lamarratti misaayila baalaastikii dhukaaftetti. Buufata loltummaa Ameerikaa Bahreenitti argamu irratti haleellaan raawwatameera. Ameerikaan tarkaanfii humnaa fudhachuu yoo dhaabuu baatte Iraanis ulaa Hormuz guutummaatti cufuuf akka dirqamtu beeksifteetti. Tarkaanfii ulaa Hormuz guutummaatti cufuu kanaan boba'aas ta'e meeshaa kamuu ulaa Hormuziin akka hin dabarre gochuuf qophii ta'uu akeekkachiisuun himameera. kabajamtoota daawwattoota keenya oduu keenya songoolaa binduraa altakkaan ijoowwan isaaniis yaadachiisa.